Kanatti aansuudhaan immoo ibsa mana marii addaawii irraa nu gaheen siniif dhiyeessa. Manni marii addaawii hiriira deeggarsaa guyyaa har'aa ministeera muummee fi durataa addaawii Dr. Abiy Ahmediif jijjiirama dhufe haa deeggarru dimokiraasii haa jajjabeessinu jedhan hojii isaan hojjetaniif beekamtii kennuufi tokkummaa biyyaa dhufe cimsuu magaalaa Finfinneetti qophaa'e irratti rakkoo nageenyaa uumameef gadda guddaa itti dhagahame ibseera. Maatii namoota miidhamee fi lammiilee Itoophiyaa hundaafis jajjabina hawwa. Qaamoleen jijjiirama morman kan nagaa hin barbaanne miira abdii kutannaa fi mallattoo siyaasa jibbiinsaan gocha farraa kanaan misooma nageenyaa fi dimokiraasii jalqabame duubatti deebisuu akka hin dandeenye uummanni Itoophiyaa hundi akka beekuu qabus ibsi kun eereera. Durataan addaawii Dr. Abiy Ahmed haasaa isaaniin jibbaa fi haaloo osoo hin taane jaalalaa fi tokkummaa sanyummaa fi malaammaltummaa osoo hin taane da'amuu fi biyya jaalachuu waltajjiitti lammiilee Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'amaniif lallabaa turanitti gocha injifatamtootaan raawwatame jedhe ibsi kun. Jijjiirama aarsaan dhufe kana osoo hin dagatin eegnee akka turuuf jaalala jalqabne araaraa fi daandii tokkummaa eegallee cimsine akka itti fufnu nu gargaara malee boodatti nu hin deebisus jedhe. Waajjirri mana marii addaawii karaa lammiileen Itoophiyaa naannoo isaaniitti bahuun waliigaltee biyyaalessaa uumuu fi tokkummaa biyyaaf amantaa guutuu qabanii fi jaalalaa fi kabaja hoogganaa isaaniif qaban ittiin ibsatan dinqisiifateera. Fuula duraafis addaawaa fi hooggansa cinaa dhaabbatanii qabsoo keessan akka itti fuftan waamicha dhiyeesseera. Itoophiyaan harka jaalalaa dhiifamaa fi tokkummaaf diriirsite yoomiyyuu akka hin dachaafne beekuun tasgabbiin hojii idileetti akka deebitan waamicha dhiyeessina jedha ibsi mana marii addaawii irraa nu gahe. Lammiilee sababa rakkoo nageenyaa kanaan lubbuu isaanii darbeef biyyeen itti salphattu kan miidhamaniif ammoo dafanii akka bayyanatan hawwina. Lammiilee Itoophiyaa maraaf keessumattuu maatii miidhamtootaaf ammoo jajjabina hawwina. Waajjira mana marii addaawii waxabajjii 16 bara 2010.